intalli oljaay tohan maaliif dhufte Osman ilma isiiti Faatimaa akka kannitu gaafattee jirti yookaan ilma isiiti Faatimaa fuusisuu barbaaddi maaliif Faatimaa fi Yuusuf wal fuudhuuf murteessanii jiru Osman Yuusuf fi Faatimaa ni kanna yookaan ni fuusisa dhumarratti ammoo yoonif intala isaa warra mangooliif yookaan warra mangooliif yoonif kennuu baate maaltu uumama laata kabajamtoota hordoftoota keenya arra dubbiin oowwituudha aga dhumatti gaa nu wajjin turuu hin dagatinaadha egaa akkasuma viidiyoo kana jalqaba like godhuudhaan jalqabaadha ergas booda immoo waan yaada isinitti koomentii irratti barreessitu achii booda immoo please video kan haga dhumatti asirratti nu daawwadha daawunloodiin godhina jechuu barbaadeeti akkasumatti illee akkuma kana dura dubbadhee ture warroonni wifi fayyadamtan VPN buusaatii nu daawwadhaadha video isaa akkaataatti buufattan warroonni hin beekne isin garsiisa video asii booda kanarratti isin garsiisa inshallah turtii keessan nu wajjin haatu egaa kunoo guys play store kana seentanii yemmuu play store kana seentan iddoo searchii gara gadii kana irti search kana ni tuutanii gara gubbaarratti immoo VPN jettanii qubeen asirratti isinii barreessu kana search gootanii jechuudha yemmuu search gootan isiniif dhufa VPN isiniif dhufa secure VPN gara gubbaatiin jira super jechuudha sanii miti kanaan fayyadamu secure VPN gara gadii kana isa kana open qabaa mimma isin install gootanii yemmuu install gootan booda open isinii fida open san ammoo yemmuu isinii bu'ee booda eegattu itanii yeroo san connect fida shirshir jedhuma isinii seena yemmuu san gara gubbaatiin qulfii takka fida qulfii san fidannaan nu ilaaluu ni dandeessanii jechuudha akkana yoo nu daawwattan hedduu nu gaariidha akkana nu daawwadhaa please galatooma Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ga saganta keenya kan torbeedhaan isiniif dhiyeessinu arraas guyyaa arraa walitti deebinee jirra asmaanu Ramadan Karim isiniin jecha egaa wallahi arragaa filimni hedduu ho'aadha jechuun akkam ji'ekaan itti ibsuun beeku hundi keessan gaanoo wajjin turaadha akkasuma yaada keessan nu cinaa dhaabbachuu hin dagatinaadha torbee dabrigaa namoota hedduudhaatitu wallahi xiinxalli keessan nama gammachiisa hedduutti fufaadha jaanii hedduu wallahi galatoomaadha akkasuma gaa nu wajjin turuun keessan gaariidha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana subscribe iddoo jettu kana laala gara jalaarra ni gartanii iddoo kana subscribe godhuu hin dagatinaadha akkasumallee mallattoo notificationaa tana yookaan mallattoo bifa bilbilaatiin jirtu kana banachuu hin dagatinaa oolirra kaadhaadha maaliif yeroo nuti gallakkifnutti sagantaan keenya hundi dafee isin bira gaha waan ta'eef bifa sanii nu hordofaadha isiniin jaa egaa xiinxalli keenya kan torbeedhaan deemu inshallah haga arraatti dhufee jira gaa arraas xiinxala kutaa 184 waliin geenye jirra isiniin jecha inshallah xiinxalli kutaa 184 maal fakkaatu waan ja'amu wajjin itti fufnee laalla xiinxalli torbee darbee gaa hagi takka milkaa'ee jira hagi takka hin milkoone duraanis gaa waan kana dhugaadha hin jenne akkuma kana dura yeroo hedduu isiniif himaa ture xiinxalli waan